Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaa fi sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi himaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Kun tamsaasa raadiyoo daandii haqaa 481 akka lakkoofsa Awurooppaatti Noovembar 11 bara 2017 akka lakkoofsa biyya keenyaatti Sadaasaa 3 bara 2010 akka lakkoofsa Hijiraatti Safar 22 bara 1439 tamsaasa raadiyoo daandii haqaa guyyaa sabtee isiniif tamsaatudha. Absaya nidua kapso niti fufti amagal mage sukhaya ontinya marti dalote gere gabruman dahal shifnu ufidum namale amanti fi jicha biya fiiti jicha ayadu gay chame kawre game bayda isanin dumulaka ame dangala nafudini isai bilisuma ta'u galanisan injifanon tenuma injifanon tenuma injifanon tenuma injifanon tenuma. Bismillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan bahaadhiyaan biyya keessa fi biyya alaatti argamtan hawaasa keenya qaqqaalee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kabajniif jaalalli isiniif qabnu laggeenniif tabbeen qaxxaamuree iddoo isin jirtan maratti isin haadha qabu. akkam jirtan lageenni keessan badhaadha daadoo babaaroyyo namaasa'ii keessan nagaa xiqqaa guddaan nagaya ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaya olma bultiin teessan nagaa afinaa fayyaalayyi dhageenyi keessan qixxee baroo jirtu dansaa jirtu mishirtu gaarii jirtu wayyoo jirtu maashaa Allah wayyoo maa horaa bulaa deebana yaa hawaasa keenya kabajama yooyyaa jennee harka fuune ammallee irra deebinee yooyyaa injifanon tenuma olkaaya lammitu islaama kiristaanii mootummaa abbaa irree fonqolchuun tokkummaanii bahaa fi dhihaa kabaa kibbaraa iyya dabarsaa mi'a waliif tumsoo rafaa dammaysa duuban deebinii takkalee diina kee hin sodaatinii waan qabduun ka'ii malmaddu irraa hallaafinii kophaa keelletti hin deeminii nama nyaata bineensinii kajoollee teenya nyaatee gajjisee dhiigosaanii lammitu meedhaan maqaa baafnu gumaasaanii kan du'e araarama kaadannee kan jiru bilisummaa falmannaa gabrummaa hanga yoomii baadhannee jiraachuu mirga keenyallee dhabnee tokkummaa mee ol ka'aa hundinii amantii sabaa waliin qoodinii injifannoon teenuma. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. koloneel Haajii Aliyyi Cirrii gootni guddaan guyyaa har'aa wareegamee jira. koloneel Aliyyi Cirrii warroottan qabsoo hadhaawaa geggeessaa ture. koloneel Aliyyi Cirrii warroottan jeneraal Waaqoo guutuu wajjin mirgi ummata keenya haa kabajamu jechuudhaan Atsee Hayilee Sillaasee dura dhaabbachuudhaan gootota ganamaa
qabsoo geggeessaa turan guyyaa har'aa umrii isaanii 96tti gara ganda akiraa deemanii jiran rabbiin isaaniif haa araaramu. Egaa qabsoo abbootiin keenya kaleessa jalqaban san warra fiixan baasu rabbi nu haa taasisu. Egaa du'aatii goota kanaatiin gaddi guddaa nutti dhagaame jira. Isaaniif jannata kadhataa firaa fiixa maraaf ijoollee isaanii maraaf hawaasa Oromoo hundaadhaaf ammoo obsaaf jajjabina hawwina. Egaa guyyaa har'aa kallattii adda addaatiin walaleessitoonni waa'ee goota kana walaleessaa turan kan seenaa isaanii beekanis seenaa isaanii nuuf maxxansaa turan. Egaa walaleessaan Lataa Qana'ii Aagaa akkas jedhee walaloo gabaabduu tokkodhaan gaddasaa lafa kaa'ee jira. Qeerransa baddaa baalee goota lapheen sibiilaa alagaan si ilaalee gaaddidduu kee argee jiilaa dhombiriin dina dhooftee galchite boolla sirrii duuti hin ooltuuf duute kaa aliyyi korma cirrii waan barri hin dabarsine seenaa deesse aayyoon kee foon keettu du'e malee yoomuu hin du'u kaayyoon kee. Walaleessaa Lataa Qana'ii Aagaa hedduu galatoomfanna. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa egaa qophiiwwan keenya guyyaa sabtii guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti oduu barnoota aqiida qulqulluu sheeka keenya Sheek Mahammad Waadoodhaan nuuf dabartu qophii biqiltoota sunnaa fi akkasumas seenaa gabaabduu gooticha Oromoo Koloneel Aliyyi Cirrii guyyaa har'aa arganne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa qophiin keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee gabaabduma kana hamma xumura qophii keenyatti nu wajjin turaa jechaa qophii kana gaggeessaa kan isiniif gaggeessu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Egaa suduudumaadhaan gara oduutti isin ceessaa oduu wajjin turmaata gaarii. Meeqa turra saasaan mee biyya saafa kafalmannaan wanni ibiddaan gubamuuf mee maal yakkinaa inshaallah gumaa isaanii ni baafanna baasuu qabna. Akkanaan barwaattiin fuftu nurraa kaasu mulguu jarri hin baddu rabbummaan bilisummaan nu haa fidu rabbummaan bilisummaan nu haa fidu barbee haallee hayyuu hedduu qabnaa kan biyyaa bilammiisaatu la yaadu harka diinaa jira uko anfamee nu jiddu hidhaa fi tumaa ajjeecha nurraa kaasu mulguu jarri hin baddu rabbummaan bilisummaan nu haa fidu rabbummaan bilisummaan nu haa fidu murtii haqaa dhabne iine mootummaan gabroomsaan nuuf hin tahane birmadhu minu yaa rabbi bilisummaan nu dhaqqabiye birmadhu minu yaa rabbi bilisummaan nu dhaqqabiye. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Oduuwwan keenya guyyaa har'aa akka lakkoofsa biyya keenyatti sadaasa sadii bara 2010 guyyaa sanbata qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan guyyaa har'aa kan isiniif dubbisu aan obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Gootni Oromoo Koloneel Aliyyi Cirrii du'aan addunyaa tanarraa godaanan guyyaa har'aa godina Baalee aanaa madda walabuu magaalaa Bidireetti sanbata ganama guyyaa har'aa sa'a 12 irratti gootni hangafoota qabsaa'ota qabsoo uummata Oromoo kan ta'an Koloneel Aliyyi Cirrii dhalatanii umrii isaanii 96 gara fuula Rabbii imalaniiru. Sirni awwaalcha isaanii kan raawwatamu guyyaa kibxata dhufuu sadaasa 5 bara 2010 yommuu ta'u iddoon itti awwaalamu madda walabuu qabrii gootota hariyyoota qabsoo isaanii qabrii jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Adam Jiloo biratti akka tahe beekamee jira. Du'a goota Oromoo Koloneel Aliyyi Cirrii kanaadha fi nutis akka raadiyoo Daandii Haqaatti gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsata. Goota keenya Koloneel Aliyyi Cirrii rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Firaa fi xamaraaf obsaaf jajjabinna hawwa. Dhaloonni kun qabsoo kaleessa abbootiin keenya jalqaban san tokkummaa isaa cimsee akka fiixa baasuu dhaamanna.
manni murtii ijibbaata galmee Sheek Yahyaa Bushraa akka cufamu murtee dabarsee walitti qabaa miseensa koree fala barbaaddoo hawaasa muslimaa naannoo Tigraay kan turan Sheek Bushraa Yahyaan kanaan dura viidiyoo hawaasa diiyaasporaatiin hojjetame mana keessan keessatti argameera jechuun adabbiin hidhaa waggaa 6 ergaa irratti muramee booda oliyyannoo mana murtii olaanaatti dhiyeeffataniin oliyyannoon isaanii fudhatama argachuun murteen adabbii hidhaa isaan irratti murame xiqqeeffamee hidhaarraa ba'uun isaanii ni yaadatama. haa ta'u malee abbaan alangaa mootummaa irra deebi'uun murtiin darbee dogongora seera qaba jechuun mana murtii ijibbaata oliyyannoo kan dhiyeessee ture yoo ta'u manni murtii beellamaa lafaarraa harkifataa yeroo dheeraa booda murteen mana murtii waliigalaa dabarsee kan murtii adabbii hidhaa Sheek Bushraa Yahyaa xiqqeessuun akka lakkifaman taasise kabajamee Sheek Bushraa Yahyaan hidhaan isaan hidhaman ni kanaaf dabalataan hidhamuu hin qaban jechuun bilisaan akka lakkifaman taasisuun galmeen isaanii akka cufamu ajaja dabarsee jira. gargaarsi lammiilee keenya naannoo Somaaleerraa buqqaafamaniif taasifamaa jiru itti fufeera. gargaarsi fi deeggarsi lammiiwwan keenya shiira mootummaa wayyaanee TPLF'n hoogganamuu fi abdii illeen qeef qabeenya isaaniirraa buqqaaniif taasifamaa jiru cimee itti fufeera. jilli waldaa misooma Oromoo Walloo miseensota 150 ol of keessaa qabu lammiiwwan keenya naannoo Somaaleerraa buqqaan gargaaruuf magaalaa Kemisee irraa ka'uun magaalaa Finfinnee akka seenan beekameera. Uummanni Oromoo Walloo dhaadannoo sabni sabaaf qoricha wal malee maal qabnaa sabummaan yeroo rakkoo waliin dhaabbachuudha jedhu qabachuun lammiiwwan keenya naannoo Somaaleerraa buqqaan gargaaruuf guyyaa kaleessa magaalaa Kemisee irraa ka'anii magaalaa Finfinnee akka seenan maddeen gabaasaniiru. jilli kun maanguddoota dargaggoowwanii fi abbootii amantaa of keessatti kan hammate yoo ta'u aanalee torbaarraa akka walitti qabaman beekamee jira. jilli Oromoo Walloo kun gargaarsa qarshii miliyoona 2.3 fi uffataa fi meeshaalee garaagaraa kuntaala 20 ta'u qabachuun guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kan seenan yommuu ta'u kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Lammaa Magarsatti gargaarsa kana erga itti kennan booda marii akka taasisan maddeen gabaasaniiru. bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Gidatti dhaabbanni dhuunfaa biqiltuu oomisha qonnaa uummata keenya naannoo Somaaleerraa buqqaaniif gargaarsa qarshii 20,000 taasisaniiru. kallattii biraatiin barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Bishooftuu qarshii 9,569 arjoomaniiru. godina Shawaa Lixaatti Enterprise ijaarsa maansidee garsa qarshii 30,000 gochuu isaa maddeen gabaasaniiru. akkasumas godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti jilli hawaasa Amboo kan artist Hacaaluu Hundeessaa fi maatii daraaraa kafaniin durfamu gargaarsa fuudhee gara Hammarreessatti imalee jira. artist Hacaaluu Hundeessaan guyyaa har'aa haasawa uummata keenya kaampii Hammarreessaa keessatti argaman irratti taasiseen lafa Itoophiyaa kana osoo gad qotanii lafee Oromootu baha. warra kalee dargiin xayyaararraa boombii irratti harcaasaa turetu har'aa angootti bahee uummata keenya fixaa jira jechuun haasawa dinqisiisaa dubbatee jira. haasawa artist Hacaaluu Hundeessaan taasise akka armaan gaditti isin dhageessifna. waan ammiira keessa galee waa baay'ee dubbachuu hin danda'u. silaa gatiin uummata Oromoo biyyattii kana keessatti kana ta'uun qabu ture. warra nu harkaa nyaateetu nu nyaate. warra nu harkaa dhugeetu nu dhuge dhiiga keenya dhuge. waa tokko ragaa sinii ba'a. kaleessi har'a miti har'i kaleessa miti. gaafa Harargeetti luka cabsan Wallaggatu okkola. gaafa Ambootti ajjeesan Shaashamanneetu gumaa ba'a. ummanni Oromoo durirraa kaasee biyyattii kana keessatti waan inni ta'aa dhufe Oromoodhaaf haaraa miti. Oromoodhaaf haaraa miti. biyya abbaa keenya irratti ajjeefamuun biyya abbaa keenya irratti hidhamuun qeef qabeenya keenya irraa biyya abbaa keenya irraa nu godaansisuun nuti namatti darbinee miti. qee namaas dhaqnee miti. qee keenya dhufani. ummanni Oromoo immoo ummata Oromoo fi Oromiyaa irraa miti. daangaa Oromiyaa irraa miti. daangaa Itoophiyaa irraa iyyuu diina tiksaa ture. daangaan Itoophiyaan guutuu ishii otoo lafti gadi fageenyaan qotame lafee Oromootu ba'a. daangaa Itoophiyaa tiksuuf jecha akka namaatti abshaalamuu dadhabnees miti.
beekaa dhabnees miti gootas dhabnee miti numa wal sakaala ture dhugaan sinitti hima jireenya gadadoo akkasii jiraachuun keessan gatii qaba amantanis amanuu baattanis boruu ifatti baatu warra kaleessa dargiin ayyariirraa boombii tarcaasaa turetu har'a aangootti bahe akkas nu godha warra xiyyaara dargii baqachuudhaaf dhagaa kaabaa jalatti baqachaa turantu qabsaa'ota Oromootu dugdatti baatee 4 kiiloodhaan ga'e har'a isaan abbaa meeshaa ta'anii nu fixaa jiran kana dubbiin achi qabaan as qabaan hin barbaachisu kana ummanni Oromoo hundi hin beeku gumaan ilmaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo akka dhangala'eetti nafu abadan hin nafu kun jiruus miti jiruu akkasitti ittiin fuftan qabsoo kaleessa qabsaa'onni keenya wareegama barbaachisu kaffalanii asiin gaaniiru qabsoo dhaloonni kun immoo qabsoo kana fiixaan ba'a fiixaan hin ba'u taanaan immoo biyyattiin kunis nagaan taata ammanum nuti akkasitti jiraanne isa dhumaa kanan sinitti himu ummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti isin quba qaba kana beekuu qabdan kanarra gaasinii ba'a ummanni Oromoo baay'ee kibbaa kaaba hundisa isin quba qaba wareegama barbaachisus kaffaluudhaaf ummanni Oromoo yeroo durirraa caala ammatti tokkummaadhaan walidhee qabsoo finiinsaa jira rabbi dhugaa keenya hin gatiin nuti biyya namaan eegna biyya keenya irratti jiraachuu dadhabne rabbi dhugaa keenya hin gatiin anuma na of galchaa nagaatti godina arsii lixaa aanaa gada basaasatti warshaan bishaan laayifii uummata Oromoo naannoo Somaaleerraa shiira diinatiif qeeb qabeenya isaanii irraa buqqaaniif gargaarsa qarshii 50,000 akkasumas bishaan konkolaataa 2 fi akka hojjettoota dhaabbatichatti gargaarsa qarshii 19,000 mindaa isaanii irraa gumaachuun isaanii dhagahamee jira. qeerroon magaalaa Galamsoo gargaarsa qarshii 31,000 fi 331 taasisaniiru. qeerroon godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Saddiiqaa lammittuu lammiif gaachana jechuun mallaqa nyaata fi uffata qeerroowwan dhalattoota Saddiiqaa biyyoota Saudi Arabiyaa, Masrii, Dubaay fi biyyoota Awurooppaa keessa jiraatan irraa ergame qabachuun gara godina Baalee aanaa Raayyituutti imala jiraatuun isaanis beekame jira. akkasumas guyyaa har'aa qeerroon godina Jimmaa aanaa Qarsaa ganda Gunjuu uummata keenya mootummaa wayyaaneef abdii illeen buqqaafamaniif qarqaarsa qarshii 23,820 kan taasisanii fi sochiin qarqaarsa taasisu kun guyyaa boruu guyyaa gabaa akka itti fufu beeksaniiru. akkasumas qeerroon magaalaa Mattuu uummata waliin ta'uun gargaarsa lammittuu lammiif gaachana jedhu cimsanii kan itti fufanii fi qarqaarsa guyyoota lamaaf walitti qabaman qarshii 209,415 hawaasa keenyaa qabeenyaaf qe'ee isaanii irraa buqqaanii fi gumaacha taasisaniiru. akkasumas aanaa Abunaa Gindabaratitti guyyaa kaleessaa uummata keenya abdii illeen daangaarraa buqqaafamaniif uummanni keenya gargaarsa gochaa akka turan beekamee jira. kallattii biraatiin guyyaa har'aa sadaasa 11 bara 2017tti barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa hiriira mormii saboota hunda if keessatti hammate hiriira mormii cimaa guyyaa har'aa geggeessaniiru. hiriirri guyyaa har'aa geggeessan kan addisa taasisu hiriira kanarratti saboonni hunduu tokkummaadhaan kan irratti hirmaatanii sagalee isaanii dhageessanii fi hiriirri nagaadhaanis akka xumume beekame jira. barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa hiriira guyyaa har'aa irratti basaasota mooraa keessa jiran kan mormanii fi akkasumas dhimma mana murtii federaalaa hidhamtoota siyaasaa obbo Baqqalaa irratti raawwachaa jiru kan mormanii fi dhimma exam exit jechuun eebbifamuuf qorumsa fudhachuu qabdu jedhu mormuu fi akkasumas dhimma hojjettoonni yuunivarsiitichaa tokko ofirraa kan mormanii fi akkasumas mirgi kaawunsilii barattoota haa eeggamuu dhageetti haa argatanii murteen isaanii haa kabajamuu fi kan fakkaatan kan jedhan ganamarraa kaasee kan dhageessanii fi hiriira kana gubbaarrattis kabajamuu pirezidaantii obbo Lammaa Magarsaaf qabanis agarsiisanii jiru.
kallattii biraatiin hiriirri barattootadhaan yuunivarsiitii Mattuu keessatti gaggeeffamaa jiru haala yaaddeessaa akka ture maddeenni keenya gabaasaniiru. Hiriira yuunivarsiitii Mattuu keessatti gaggeeffame kana gubbatti poolisoonni boombii aaraa barattoota irratti dhukaasuudhaan barattootas miidhaa akka turan beekamee jira. Poolisoonni barattoota irratti ribicha akka taasisan maddeenni gabaasaniiru. Pirezidaantiin yuunivarsiitii kana hamma jijjiiraminitti nageenyi yuunivarsiitii kana keessatti akka hin argamne maddeenni keenya gabaasaa jiru. Kallattii biraatiin hidhamtoota siyaasaa Galeessaa irraati guyyaa kaleessaa mana hidhaa Qiliinxootti ba'aniif qeerroon Galeessaa simannaa akka taasisan beekamee jira. Hidhamtoonni siyaasaa guyyaa kaleessaa hiikaman kunniin obbo Darajee Asaffaa Ayyaanee akkasumas obbo Maammoo Qaabataa Gabbisaa akkasumas dargaggoo Garramaa Wayyeessaa Mul'ataa dargaggoo Abbabaa Tasfaayee Baay'isaa meeshaan kan rukutamee ture guyyaa har'aa ganama maatii isaanitti makamanii jiru. Obbo Caalaa Olaanaa fi obbo Tafarii Zawgaa wabii akka dhiyeeffatan manni murtii sobaa waan murteessee jiruuf mana hidhaa Qiliinxootti akka hafan maddeenni gabaasaniiru. Kallattii biraatiin guyyaa kaleessaa aanaa mi'eessoo araddaa daa'imaa bakka kookoo jedhamutti weerarri liyyuu poolisiif uummata Oromoo gidduutti taasifameedhaan gootonni ilmaan Oromoo liyyuu poolisii irraa nama tokko ajjeesuudhaan meeshaa waraanaa akka booji'an beekamee jira. Walga'ii fi murteen badiisaa jeneraalota wayyaanee tibba kana itti jirtu saaxilame. Tibba kana jeneraalonni wayyaanee TPLF iccitii guddaadhaan walga'ii taasisaa akka turan gabaafame. Walga'ii isaanii kanarratti dhimma wayitaawaa biyyattii ilaalchisuu keessumayyuu qabsoo uummata kanaa dhaamsuuf hooggantoota OPDO hidhuun fonqolcha mootummaa gochuuf gad fageenyaan akka mari'atan himamaa jira. Marii kanarratti Meejar Jeneraal Birhaan Nagashaa kan jedhamu hooggantoonni OPDO harka keenya bahaniiru. Kanammoo gochaa kan jiran miseensota raayyaa ittisaa asiin dura turan kanneen akka obbo Abbaa Duulaa Gammadaa fi Dr. Abiy Ahmed yommuu ta'an lamaan isaanii yeroo dheeraaf nu keessa waan turaniif adeemsa hojii keenyaa hunda ni beeku jedhaniiru. Marii isaanii kanarratti opereeshinoonni isaan nageenya fi misooma eegsisuuf tibba kana raawwatan milkii kan dhabe sababuma Abbaa Duulaa fi Dr. Abiy Ahmed fa'aa akka ta'e ibsaniiru. Jarri kun istiraataajiiwwan waraanaa waan beekaniif mala ittiin fashaleessan sirriitti waan beekaniif malichatti fayyadamuun fashaleessuu isaanii addeessaniiru. Hidha Abbaa irratti hojii elektiroo fi haayidroo makaanikaal fudhatee hojjechaa kan ture korporeeshiniin sibiilaa fi injiinerii dhaabbata koonistirakshinii saaliinii waliin waan wal dhabaniif akkasumas hojiis akka barbaadametti hojjechaa hin jiru jechuun muummichi ministeeraa akka dalagaa addaan kutee ba'uuf murteessuu isaanitti kan aare. Daarektarri dhaabbatichaa Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaw hooggantoonni OPDO haaraan haasawa muummicha ministeeraa biratti fudhatama qabaachuu isaanii ibsutti fayyadamuun haalli biyyattii haala kana yoo itti fufe muummicha ministeeraa irraa heeyyama osoo hin gaafatin karaa heerriif seerri nuuf heeyyamuun hooggantoota OPDO hidhuun dhabamsiifnee uummata mari'achiisuun ji'oota ja'a gidduutti tasgabbeessuu dandeenya yaada jedhu kenneera. Jeneraalota wayyaanee kana kan aarse wanni caalaan ammoo godina Bunoo Baddallee Yaayyoo keessatti warshaa xaawoo dhaabuu dawoo godhachuun waggoota 8f dhagaa cilee baasanii gurgurachaa jiraachuu isaanii hooggantoonni Oromiyaa haarawni waan itti baraniif dabalataanis muummichi ministeeraa ka'umsi walitti bu'iinsa naannoo Somaaleef Oromiyaa rakkoo daangaa osoo hin taane sababa kontiroobaandistoota fi daldaltoota jimaatiin kan uumame akka ta'e ibsuun jeneraalota kana akkaan dallansiisuun gara murtee fonqolchatti akka deeman taasiseera jedhameera. Bu'aa kontiroobaandii irraa argamu abdii illee waliin hirachaa kan ture Leetanaal Jeneraal Abrahaa Waldamaariyaam ajajummaa waraanaa kibba baharraa kan kaafame sababa daldala kontiroobaandii kanaaf waan ta'eef haaloo kana ba'uuf hoggana dhimma odeeffannoo waraanaa kan ta'e Jeneraal Walde Dillaa waliin ta'uun pirezidaantii Oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaa isaanii kabajamoo Dr. Abiy Ahmediin ajjeesuuf shiira xaxaa turuu isaanii fi ammas shiira kana itti fufanii akka jiran odeeffannoon dhufaa jirtu ni addeessa. Addi bilisummaa uummata Tigraay guyyuun akkaataa Oromiyaa waraana bulchuu danda'an irratti mariif murtee dabarsaa jiru. Guyyaa kaleessa waajjira ministeera muummicha keessatti humnoonni nageenya federaalaa pirezidaantonni naannolee kantiibota magaalotaa komishiinaroonni poolisii federaalaa fi ajajoonni raayyaa ittisaa muummicha ministeeraa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny waliin dhimma wayitaawaa biyyattii irratti marii akka gaggeessan beekameera. Akkaataa marii isaanii kanarraa hubachuu yaalametti mariin kun dhimma nageenya fi tasgabbii biyyattii keessaa irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u haala biyyattiin nagaaf tasgabbii waggaa tokko guutuuf itti hoogganamuu dandeessu irratti karoorri ba'uu isaa ministeerri ittisaa fi
Hoogganaan mana maree nageenya biyyaalessaa obbo Siraaj Fargeessaa gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru jechuun dhaabbanni oduu mootummaa wayyaanee faanaan gabaaseera. Karoorri ba'e kun sadarkaa federaalaarraa hanga gandaatti hojiirra kan oolu ta'uun ibsameera. Mootummaa wayyaanee qabsoo hawaasni Oromoo dhiigaaf lafee isaa itti caccabsee asiin ga'e of duubatti deebisuuf akkasumas tokkummaa uummata Oromoo uumame diiguun uummata Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa jalatti bulchuuf dhakaan isheen hin buqqisne boolli isheen hin qotne hin jiru. Kanuma wal qabatee mariin guyyaa kaleessaa waajjira muummicha ministeeraatti ta'ame kun irra jireessi isaa haala ittiin Oromiyaa waraanan bulchan irratti kan xiyyeeffatee fi kallattii biraatiin Oromiyaa keessatti labsii muddamaa labsuuf carraaqaa akka jiran hayyoonni tokko yaada isaanii kennaa jiru. Shirri jeneraalonni wayyaanee halkaniif guyyaa nutti xaxaa jiran kan nuti hawaasni Oromoo akka uummatatti tokkummaa keenya eeggannee qabsoo keenya tarsiimoon tarkaanfachiisuun dirqama hunda keenya yommuu ta'u hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa shira kana fashaleessuuf ofiifis shira itti xaxame kana irraa ooluuf kutannoon qabsaa'uu akka qaban dhaamsa kennadha. Oromoon gaafa mammaaqu yaa marqaa si afuufuun siliqimsuufi jedha. Maarree shirri xaxame kun adda dureen kallattiidhaan hooggantoota naannoo Oromiyaa waan ilaallatuuf of hin dagatina jechuudhaan nutis dhaamsa kennaa dabarsuu barbaanna. Humni raayyaa ittisaa walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumame irratti fiilmii dookumentarii qopheessaa akka jiru ibsame. Mootummaa wayyaanee murna Tigroota bicuun hoogganamu abiddaaf cidii jechuun shirri isheen saboota gurguddoo Oromoof Amaara walitti buusuuf xaxxe fashalaa'uu isaa kan hubate amma ammoo irra deebi'uun abdii illee fi poolisoota liyyuu poolisii naannoo Somaaleetti fayyadamuun bahaaf kibba Oromiyaa tasgabbii dhorkuun daldala kontirobaandii addaan citee itti fufuuf hooggantoota haarawaa OPDO irrattis dhiibbaa uumuuf asiif achi kaachaa akka jirtu ibsameera. Adeemsa kana mirkaneeffachuuf raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiin inni fudhachaa ture tarkaanfii sirrii akka ta'e fakkeessuuf fiilmii dookumentarii hojjechaa akka jiru himameera. Fiilmiin dookumentarii hojjetamaa jiru kun lakkoofsa ilmaan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaan 250 gadi akka ta'ee fi raayyaan ittisaa ilmaan Oromoo kanatti marsee gara Oromiyaatti deebisuun isaa rakkoon hamaa kana caalu akka hin muudanne jedheeti jechuun akkasumas kan qe'eef qabeenya isaarraa buqqaan ilmaan Oromoo qofa osoo hin taane Somaalonnis akka jiran agarsiisuuf kan akeekame akka ta'e hubatameera. Kanas hubachiisuuf Somaalota afaan Oromoo beekanii fi Oromoota garaaf bitamaniif gaafiif deebii gochuun amanamummaa argachuuf carraaqaa akka jiran ibsameera. Mootummaan wayyaanee fiilmii dookumentarii sobaan faayame kan isheen asiin dura hojjette akkuma fashalaa'e fiilmiin dookumentarii haaraan hojjetamaa jiru kunis uummata biratti fudhatamaa kan hin arganne akka ta'u beekamaadha. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan biyya keessaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu oduuwwan biyya alaa irraati. Biyyoonni gurmuu miseensota garee galoo galaana Arabiyaa lammiileen isaanii akka Lubnaanitti hin imalle akeekkachiisa uguraa imala dabarsan. Miseensonni biyyoota gurmuu galoo galaana Arabiyaa ta'an sadii Dubaay, Saudi Arabiyaa fi Kuwait lammiileen isaanii akka biyya Lubnaanitti hin imalle fi lammiileen isaanii Lubnaan keessa jiraatan Lubnaan gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisa ugura baasuun isaanii gabaafame. Biyyoonni galoo galaana Arabiyaa murtii kana irra kan ga'an erga waraanni olola propaganda biyyoota Yemanii fi Lubnaanitti wal dhabbiin Saudi Arabiyaa fi Iraan jidduutti uumame booda fi muummichi ministeera Lubnaan Saad al-Hariri sodaan ajjeecha du'aa Hizbullah irraan irra ga'ee je'ee booda sodaa nageenya fi tasgabbii biyyattiitti mudate booda akka ta'e ibsamee jira. Akka gabaasni pireesii biyyoolessaa Saudi Arabiyaa madda godhate bu'uura godhachuun gabaasa waajjira dhimma haajaa ala Saudi Arabiyaa ibsa guyyaa kaleessa baase lammiileen Saudi Arabiyaa akka biyya Lubnaanitti hin imallee fi lammiileen Saudi Arabiyaa Lubnaan jiraatan hatattamaan akka Lubnaan gadhiisanii ba'an waamicha kan dabarsan ta'uu pireesiin biyyoolessaa Saudi Arabiyaa gabaase. Karaa biraatiin mootummaan Kuwait fi United Arab Emirates gama isaaniitiin lammiileen isaanii akka Lubnaanitti hin imalle ogguraa akeekkachiisaa baasuu isaanii kan beeksisan ta'uun kan gabaafame yeroo ta'u mootummaan Bahareen gama isaatiin lammiileen Bahareen akka Lubnaanitti hin imalle akeekkachiisa baasuun isaa ibsame jechuun dhaabbanni oduu Reuters gabaase. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turmaata gaarii. Khabajana mumma dabne barumsa dawamne
biyya ari'amne walleen balleessine mirga keenya gaafanne duuba tanaan maal jannaa nama gallaalamne kabajaa namummaa dhabne barumsa dhoowwamne biyya ari'amne walleen balleessine mirga keenya gaafanne duuba tanaan maal jannaa nama gallaalamne wayyaanee maraatte ummatatti kaate kabajaa ulfina hawaasaa salphifte wayyaanee maraatte ummatatti kaate kabajaa ulfina hawaasaa salphifte lammii biyya guutuu injirreen tuffatte horoota hafseete rasaasa abdatte gaafa qayyakkaate qalbiin lama taate gaafa ollakkaate olmaan isii badde. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa oduuwwan biyya keessatiin shiira diinni wayyaanee yeroo ammaa kana xaxaa jirtu kana dhageessanii jirtan oppidiyoon hojii guddatti irraa eegama yeroo ammaa kana oppidiyoon hojii guddaattu isii irraa eegama waan ta'eef shiira diinni ummata oromoo irratti xaxaa jiru kan yoo oppidiyoon daftee hatattamaan falatti barbaadde qabsoo ummata oromoo yoo fuulduratti tarkaanfachiisuu baatte egaa gaaga'amni guddaan dhufuudhaaf jira waan ta'eef ummanni keenya wanta amma booda deemu hundaa of eeggannoo jabaadhaan hordofuun irraa eegama egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya rabbiin diina keenya cabsee irra nu haa aansuti egaa kanatti aansuudhaan gara barnoota aqiidaa qulqulluu sheekni keenya sheek Muhammad Waadoo nuuf dhiyeessanitti hin ceesifna dhufaana bu'aa fakkaatee dhaabattee waraana gayyaaftee hafuura baafattee ummata nagayaa humnatti laallattee qabeenya dhiifnaaniif islaamatti akkitee ummata miskiinaa shororkaan rakkitee duuba malli maali dubbiin jajjabaatte islaamatti duulte wayyaanee maraatte barattoota nagayaa rasaasaan turoorte kabajaa namummaa dhabne barumsa dhoowwamne biyya ari'amne walleen balleessine mirga keenya gaafanne duuba tanaan maal jannaa nama gallaalamne maalumaan nuggalee maaltu nu hadoochaa qabsoo karaa haqaa maaltu irraan oolchaa hin aarroo hin dallanno malaa mariin qabnu dhawaa mala baafnee waa hin ijaaramnu saayya malee hin jiru ba'ee deedee galuu aannan isaaluu ganamuu galgaluu foon isaas khajeelan isuma qalatu jalaa hin baqatu beekkatee malatu amma akkinu jirru akka saalli kenna rabbiin nuuf adidu sayyaa wal fakkeenya jenne kanu malee galteen tun jabeenya sammuun ijaaramuun isinuu qabeenya. Assalaamu alaykum jamaa maratame kuntum khayra ummatiin jechaan kafaarfame kaqaanni faaruu keessan nutti hime keessa ulamaa'ii waan an irraatti hime nattiin cal'isinaa awwaalaale jaame sinqii malee deemaa ajalina saame yoo natti argitan waan shirkii jedhame yookii dubbatame yookii dalagame yoo ani katabee akii qaraame irraana deebisaa wallaahi hajame boru seenan badaa gaafa umriin dhume na duubatti hafaa yoo ani dhabame kiyyaaf kabiyyalleen qalbiin na dhibame
waan takkaan hin jiru gargara qoodame biyyoo habashatti toohinni didame raagatti fiiganii yoo namni dhibame ganda garii malee gariin ataqame ganda sheekni jallaan xabaqaan dhaabame raayini biran jiru wayitii khalaqamu gizee gara haadhaatitti qadabamu yoo dhibdeen isallee itti wassanamu namni oduun qabne mal namaa himame ta'ufiituun beeku kuni waan khasaaree nu sattari simatu saddaar allahu allahu ya rabbi ya baari nutti araarami kee maqaan gaffaarii nu sattari simatu saddaari nu sattari simatu saddaari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجيفتوتا راديو داندي هكا ور خير خيسا أولي بلو ربي نهاتا سججادا بإذن تبارك وتعالى سجنتاتنا تعقيدارات تفوفنا سنرى أهل الكفرة أهل الشرك يتعبدون بتحريم الحلال مني توحيدني وأن إساني كيسن جره وان حرامي حلال قرودان جنة سينو بربادا وان حرامي حلال قرودان وان حلالي تلي حرام قرودان جنة سينو بربادا مخلوق خالق قرودان جنة سينو بربادا ربي إيساني نمت إيتودان جنة سينو بربادا ربي سبحانه وتعالى أكا إلمنا ماهن دمانيف أنزل الكتاب وأرسل الرسل karaa namni deemu akka beekuuf ufti namaatu karaa deeman akka beekaniif ergoolee ergee kitaaba buuse na'am ajaja adda addaa rabbiin nuti dabarse ayata quraanaa keessatti qullaa deemuudhaan rabbi gabbaran warri kufriidha وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا أكنا جي ربي سبحانه وتعالى يا إلمان آدم وان التنبري الدم فددا وجوان تيسن تقاما كيسن أورا كيسن سالك يسن كدويسيتو عند طواف أو صلاة يرو صلاة يرو طواف قوتنيس نعم لأنهم يطوفون بالبيت عراتا حتى أن كانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله قل لا وجو في الراياسني عبادا نجأني بيت رنا النوان وان توحيد واللالو نمغر ميلالا mee hangam bareeda namni qullaa fi yoo aduun jiraatte aduun qaama san gubdee miti yoo qabbanni jiraate qabbanni qaama san seenee miidha yoo wasakni tokko jiraate ka isaanitti faca'u qaama isaanii sanirra faca'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waccuu baafadhaa na gabbaraan jenne rabbiin iyyaa lallabaa achi utaalaa as utaalaa dachirra uf gangalchaa na gabbaraan jenne harka dhawaa ol utaalaa na gabbaraan jenne akka warri mooyilidaa dalagu seekkara isaanii yookaan weedduu isaanii baafatanii ol utaalaa harka dhawan jechuudha hafuura ofi kutanii jechuudha yoom akkasitti ispoortii naa godha jee rabbii subhaanahu wa ta'ala namni tawxiidan beeyne karaa irra isa miidhaa ta'ee rabbi gabbara jedhee deema jechuudha khuduu ziinatakum jee rabbii laal fokkinarra jirtanii jechuudha bar of bareechisa waan ittiin bareeddan fudhadhaa yeroo xawaafaatis yeroo salaataatis naam ofirratti haraamin godhinaa wachuu teeysan jechuudha اليوم يبدو بعده أو كله وما بدا منه فلا أحل أكنا جرا في دين تلي هرق آمني هندنوني ملتا يوكا غرين قاماني ملتا يوكا هندي قاماتوني ملتا فإن هندم الإسنافين يتوسيت قروا وما بدا منه فلا أحله وان قامك يرى ملتا أن حلال قد جرا فيت عبادة فينا كل لا يرو في نزنا في قد انجروا يتوسيت ميلالا كرا علمنا ما يرو توحيدا كم نديم جيتو انت لتكت وانجت رب مكانا وركيسنا يجت يرو هند اسمه كدنا ولا اللي وانا مقولال ربي بنسي حياته جرتي جسين تنصح لله لال akka kanaan rahmata rabbirraa wallaalli tawxiidaanama muralaala yoo isiiti silaa rabbuma kanaa rakkisne yeroo jettu isaafi rifate jechu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkasii miti kadhachuudha barbaada kadhachuudha fedha yoon kadhatin gartee yoo namtichi kadharraa boone inumaa rabbiin itti dallana inna alladhiina yastakbiruuna an cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin warrana kadhaturraa boonu warri suni ibidda gartee seenan jahannamiin seenani xiqqaatoo haala ta'aniin ibidda jahannamii seenan jee rabbiin azza wa jalla idan tawxiida wallaaluun rabbi kadhachuu irraa si boonsiti ufumaaf akkana godhadha jetta malee rabbiin akkana naa ta'a jechuu dhiise jechuu yaa abdallah yeroo tawxiidni qalbii keessa hin jirre idan galanni nama sanii jahannam malee hin jiru eega kadhaa rabbi irraa ka boonu taate naam
وكلوا واشربوا نياتنا dhugaa ja'a nyaatuma dhugaatii rabbiin halaal isaanii godhe kana hedduudha ofirratti haraam godhan وقالوا ما في بطون هذه الأنعام wanni garaa beeyladaa tanaa keessatti jiru dhiira keenyaaf nyaachuun ni ta'a dhalaa keenyaaf hin ta'u jaan ومحرم على أزواجنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وما فدان jechu kana dhalaa nyaachuun qabdu yookaa kana dhalaa qofa nyaachuu qaba dhiirri nyaachuun qabu akkasumatti gartee ni'maa meeqaatam afaan uf qaban jechu gosti akkana foon irreen nyaattu ka jedhan fa'a wama ummata keenya keessaa jiru gosti akkanaa foon irreen nyaattu akkanaa maaliin nyaattu wanni horii rabbii namarratti haraam godhen jiru gosti hundi walqixa rizqii rabbii nyaachuu keessatti gosa takka wanni tokko halaal ta'e tokko irratti haraam ta'e jiru kun irreen yoo nyaanne kun yoo tiruu nyaanne kun yoo somban nyaanne laalame namuu horii kana akka qalee kanarraa waan lagatu yoo qabaate shayxaanni gartee yaada ofii bikkaan ga'ete jechuudha naam كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم والنسان نياتا وما تقوتا كنياتا وانت ومك أبوس اتنئياتا حجي قونا جاني مي أكدت أذب اللالامي واللال اللي وانا مقول نعم دوبا ولا تسرفوا جي ربين وسناهم باسنا نعم ربي قدادا نعم إن الله لا يحب المسرفين والروان والربين إساني كن وسنا باس ربهم جالته نيادو هنگا سيغاو دوغي هنگا سيغاو هنگا سيغاو أول دبرسيتي نياتا دوغاتي وفر كوچسيستي حقسون إسراف قدو غري إرانياتي غري فجاسون إسراف قدو إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ربين فود إيه شيطان قلج وروا إسراف قدو رب ليين شياطينات جي إيه غرتي دلقا شيطانات دلقا جيجو إنه لا يحب هنجالة المسرفين وروا سنا واباسو جالة ربنا عز وجل يا عبد الله وان يتواتو وان أفتواتو وما ربين سيكنهن تكيست وسنان باسين يوك أنانين تكا سيجيسيسي راهفته صدقت كني هاجما ميك آتم تجرى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم أكن جاء ربين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والروج أدى أفرت حرام قد أجرى سر ربين جدوبا سنركتك أبا warra jazbaawee xuraawee wachuu takka gartee ta'u ofirraa hin baasne jechuu wachuma sanii qaqaawee deemuu jira jechuu sheekana Huseen dhayin dhaji'anii karaa kanatti dhoqqaawanii akkasii yaa'an hijirjiirratan wachuu akkasuma deemaniin kuni xabi'aa haala gartee ummata suufiiti xuraawanii jazbaayanii tuulamanii akkasi deemuun suni rabbitti uf dhiyeessuu itti fakkaate bal rabbirraa uf fageessu inna allaha jamiilun yuhibbul jamaal نبي كنيا عليه الصلاة والسلام كذج ربي بريدة هذا وان بريدة جالت ملي بوسواني أجاواني أف أجيسني تشتنين ديما صوب شانج أو رزقك أبو أمس نعم إن الله طيب قال ربي لا يقبل إلا طيبا دلقا بريد ملينا مران كيبل توحيد بريد ملين كيبل خرافات شركي ربنا مران فول أكما هجي بريد ملينا مران كيبل هجي قاري أكما جالتو bifa bareeduratti jiraatus jaalata rabbiin uf ajeessitee uf xureessitee deemu rabbiin sirran jaalatu annadaafatu min aliimaan nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam akkas jedhe qulqullumminni iimaan irraaj na'am qulqullina dhabuu keeysatti rakkina hedduutu dhufa rakkina dhukkubaa adda addaa nama dhufa namtichi gammachuu qalbii hin argatu li'annahu qaamni nu hin gammanne na'am ayyuha almuslimuuna walmuslimaat wallaalli rizqii rabbiin halaal namaaf godhe haraam namarratti godha waan rabbiin ammas haraam namatti godhe halaal namaaf godha karaa rabbiin ittiin sodaatan malee karaa biroo sodaa itti fakkeessa nama lamatu gaaf tokko jarri lameen takka gabbahanii lubbuu xiqqeessina jedhanii dukkana halkanii tana keessa achi deeman lubbuun adaba dhabdee jirti ni xiqqeessina jedhan kabajaa itti goona akkam godhanii waccuu baafataniituma daaraa keessa gangalatan akka harreen gangalatutti jechuudha maal barbaadan yoo isaaniiti rahmata rabbiraa barbaadan mee nama gurguddaa waccuu baafatee lafarra gangalatu osoo namni tokko ka isaan quban qabne waan kanaan isaan arge gojjameedha jedhee darbatee waraanuu malee wani biraa jirti laalimee halaaka osoo mullaacin lafarraa murteehu rabbi waan akkanaatti nagabbara hin jenne subhaanahu wa ta'ala waan inni nagabbaraa jedheen hadiisaa qur'aana keessa gallaalanii sanumaan gabbaran jechuu idan ayyuhal muslimin wal muslimaat warra tawxiida bareedaa kana baratu rabbi nama taasisu warra jaahilummaadhaan waan jannata nama galchu waan jahannama nama galchu sahii irraa fagaatu rabbi nu taasisin warra jaahilummaadhaan waan jahannama nama seensisu waan jannata nama seensisu sahii dalagu rabbi nu godhin na'am beekumsa irratti warra dalagu nama taasisu beekee waan baddutti beekee warra dhiisu rabbi nu haa godhu beekee waan gaarii gaaritti beekee warra dalagu rabbi nu haa taasisu
اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل بطلانه وارزقنا اجتنابه سكنتك إنك الرأسمة الأمنة ربي وأنبر النوى فمسيسو ودليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء السلام عليكم يا إلى دورتي يا دكا يا قدا يا جارسا يا جارتي فول ربي دكوين أولو نمرتي غافا سندچين توم فالا غرغلتي وانما فياروين جرجرتي وان الدلي إسي سابرة ترتي خيري شري وفي إجمان أغرتي لا يو كنامتي لفتنا ممرتي يو شرين بايعتي عذابتي ترتي يو خيرين قدتي جنتتي قرتي مرتو كيسان باتو أجي كيسا قلتي قند آخراتي جبه فدمرتي كرانو قاملي كرادنا شارين ستري سمدو ستاري الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نستري سمدو ستاري نستري سمدو ستاري السلام عليكم أمة رسولا يا نمني خجلت نمر النساء طولا كعدل قناي فاجي مقبولا إراوف كتبا غرفة تندولا دنيا انتم فئتي اچكاتي قولا آخران فئتي ازدوي تفولا رب مقبري يا قربا فتولا كآخران تنسين انترين زولا أكنا بينجر ما جزا رسولا ولا الآخرة خير لك من الأولى دنيتي نفتو فما فيت تعرين ستري سمدو زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نستري سمدو ستاري نستري سمدو ستاري kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa eega sheeka keenya sheek Muhammad Waadoo hedduu isaan galatoonfannaa warra dhaga'e irraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu warra rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haqaan gabbaru rabbi nu haa taasisu egaa nashiiduma kanaadhaan gara sagantaa keenyatti aantu gara sagantaa qophii biqiltoota sunnaatti isin ceesifnaa nu faana buhaa. تراكنا إنا نبرز بالفمته دفنو ترون علون تفتممته إما فوتي قبرنا ما بدا فقارين ستري زمدو زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نستري زمدو زداري نستري زمدو زداري السلام عليكم أمة أمانة ملكنا الأيام معلومتنا حربا في كمسلي قبايا مبانا حبين فعدينا قبايا أزانا سبتي فهد اللي قبايا افتنجانا ويد أتاكيب أتاس قبايا افتنجانا تربان كنان أمي آخران تسينا قبايا رأولوس قلنا تررانا تنمالي باي قبايا شيطانا تحلقني قيانا قنو مركانا سنتما هنغوتي بلا شلفانا تآخرات أنفا يوم ولمانا يوم أوف بيني نفسي يارتانا أجل دين قطع دفت أما ببانا ننقل يا ربي شيطنا سقاري نصدري سمدو زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نصدري سمدو زداري نصدري سمدو زداري السلام عليكم أمة عجرفا مال إننا ما كجت وعنفا ديمامو قرجا كم جرا سفان إيغا مكا انتا ملكينا والصفا إنو إن قبرا جاني جني قلفا أرمي بيا أمبا كانا نتي قلفا إيمانا كنتو كسيسا هفا جرو الرمالي جرو برو طفا فول ربي كنا كنان النصفا جنين هلكان قبدو خجانتا جفا ننتاز سنجيتا إبليسا زناري نزدري الله الله يا ربي يا باري نتي أرارمي كيما كان غفاري نستري سمدو ستاري نستري سمدو ستاري خيرك منالا خيرك منالا خيرك منالا خيرك منالا خيرك منالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نودي بنتونا كنا.
Satu gancang terkejut. Kakak begitu dari mana sih? Jangan terkejut. Kerja selalu jiwa itu dan situ. Tiga mulutnya dia di situ. Bikin sudah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaf abbaan keenya diinii nu barsiisa. Karaa islaaminaa irra nu guddisa. Nuti fi ijoolleedha hin qabnu beekumsa. Fuulduree rabbitti nama qaanfachiisa. Barguyyaa akhiraa nama gaafachiisa. Hadiisa rasuulaa meenurraa furadhu. Nagayaaf rahmanni irra haa jiraatu. Ilmi namaa hundi tiisitee ja'anii. Wanti siitanirraa ni gaafatamtanii. Wanti siitanirraa ni gaafatamtanii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن هردفتوتا جالتهمو في كبجمو هردفتوتا قبي بقلتوتا سنة في ماتي راديو داندي حقا كن قبي بقلتوتا سنة قويا هرقا روتهو قبي قويا هرقا كيستي متدوري دائما مسلمة أكمتي أكا هريا دوغا أكا فلتن tumsa goonaaf yaada jawoo irratti gorsa gabaabaa kutaa lamaan qindeeffanne keessaa kutaa jalqabaatii fi kutaa tokkoffaa akka asii gadii kanatti qabannee dhihaannee jira. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun afeerraa keenya jechuun kan isin afeeru qopheessituun sagantaa tanaa ana obboleettii teessan Inaayaadha. Hijaban nutisa burqaa imaanarraa khayriinu obaasa isin nu kunuunsa khayrirratti umurii isin haa dheereysu caayaa jannataallee rabbi haa teessisu duniyaaf akhiraa isin haa milkeessu nullee nu haa godhu warra diin ol kaasu rabbi nu haa godhu warra diin guddisu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo hunda sahaabota isaatiif barbaachisummaa hiriyaa dhugaa filachuu gorsa isaaniif kennuu ture. Maaliif? Ilmi namaa hundi bara jireenyaa isaa keessa namoota hedduu wal qunnama, hiriyummaas uuma. Garuu hiriyoota muraasa qofaatu soorata sammuu fi qalbii keenyaaf soorata bu'aa qabu nu sooruun jireenya gammachuu dabarsuun daandii qajeelloo irratti nu tiisuun karaa xurree jannataatti nu geessuuf taraaruun sinqii hegereef nu barbaachiftu akka sinqeeffannu nuuf tumsuun galma uumamneef jannata akka dhaallu nu gargaara. Ulamaan muslimaa beekamaan Imaam Al-Ghazaaliin kitaaba isaa Bidaayatul Hidaayaa yookaan bu'uura qajeelloo jedhu keessatti wantoota qajeelloof bu'uura tahan keessaa tokko hiriyaa dhugaa filachuu akka ta'e bal'inaan ibsee jira. Hiriyaa filachuun maaliif barbaachisa? Dhimma obbolummaa fi hiriyummaa irratti waa hunda dura waa lama adda baafachuun nurraa eegama. Kan jalqabaa ulaagaalee hiriyaa dhugaa hubachuu, kan lammaffaa erga adda baafannee booda warreen dhugaa wajjin hiriyoomuu fi obbolummaa uumuudha. Ergamaan Rabbii nagayaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu akkana jedhe. Gurbaan Rabbi biratti diin hiriyaan isaa irra jiruun laalama. Akkana jechuun gurbaan diin hiriyaa isaa hordofu jala deema jechuudha. Haasawaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam yoggaa xiinxallu daa'imman keenya yeroo hiriyaa filatan nama yaadaan isaanii walii galuu yookaan wanta filatan. Sababni akka isaan hiriyaa waliif tahan isaan godhe yaadaa fi ilaalcha isaan tokko godhu qabaachuu isaaniiti. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaboota isaa akkaataa fi ulaagaalee hiriyaa isaanii itti filatan qabatamaan Quraanaa fi hadiisaan isaan leenjisee jira. Haaluma saniin nutis dhaloonni bakka bu'aa keenya kan hegeree tahan biqiltoonni sunnaa
xurree diin islaamaa hordofuun akkaataa hiriyaa gaarii jannata isaan geessu itti filatan irratti beekumsa waliigalaa isaan qabsiisuuf isaan gargaaru hubannoo waliigalaa isaan qabsiisuuf mata duree kanaan sagantaa kana qopheessine. Osoo ulaagaalee hiriyaa gaarii itti filatanitti hin dabrin dura beekumsa waliigalaatiif akka isaan gargaaruuf hiikkaan jecha hiriyaa jedhu kan haala qabatamaa hawaasa keenya keessatti maal akka tahee fi yeroo daawwitii shari'aa islaamaatiin daawwannu maal akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Akka haala qabatamaa hawaasni keenya itti hiikan jecha hiriyaa jedhuuf kenname nama yeroo qaalii teenya isaa wajjin dabarsuuf namoota biraa irra caalchifnee isaa wajji tahuuf filannu jechuudha. Akka hiikaa kitaaba Insaayikiloopiidiyaa Biriitaanikaa irratti ibsametti hiriyaa jechuun hariiroo hidhata waliigaltee namoota yaadaa fi ilaalcha wal fakkaatu qaban jidduutti yeroo waliigalanii wal hubatan uumamu jechuun ibsame. Haa ta'u garuu hiikkaan jecha hiriyaa jedhuuf shari'aan islaamaa qur'aanaa fi hadiisa keessatti ibsame ammoo namoota karaa rabbii keessatti rabbiif jecha toltutti wal yaamanii hamtuu irraa wal dhorkuuf hariiroo michoomaa yookaan walitti dhufeenya uuman jechuudha. Hiriyaa filachuun maaliif barbaachisa? Sababni hiriyaa filachuun barbaachiseef garmalee hedduu ta'us qabxiileen murteessoon akka hiriyaa filannu nu dirqisiisan keessaa muraasni qabxiin tokkoffaan uumaa ilmi namaa kophaa jiraachuu danda'uu dhabuu isaati. Ilmi namaa uumaa gamtaan jiraatan keessaa tokko waan ta'eef seerri uumaa kophaa akka jiraatan waan uumamaan hin kennineef. Kunis ilmi namaa kophaa isaaf danda'ee waa hunda dhimma bahuu waan hin dandeenyeef seerri uumaa jireenya gamtaatiin akka jiraannu waan daangeesseef. Qabxiin lammaffaan namoonni wajji jiraannu ramaddii lamatti qoodamuu isaati. Gariin namaa gaarii irraa yoo ta'u gariin namaa ammoo hamaa keessatti waan ramadamaniif garii gaarii namaa garii nama badaa yookaan hamaa irraa filachuufi. Qabxiin sadaffaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo ergamaa rabbii qajeelloo ilmaan namaatiif ergu hiriyaa isaa filachuu isaatiif. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo ergamaa qajeelloo ilmaan namaatiif risaalaa yookaan ergaa ilmaan namaatiif geessu nabiyyii filatu hiriyaa risaalaa ilmaan namaatiin gahuuf isa hiriyaa isaaf filatee jira. Ergamaan rabbii dhimma kana irratti riwaayaa hadiisa sahiha Bukaarii fi sahiha Muslim keessatti hadiisa Abuu Daawudii fi Tirmizii keessatti hiriyaa filachuu akka qabnu akkana jechuun nu barsiise. Gurbaan diin hiriyaa isaa irra jira. Kanaafuu namni hiriyaa diin qabu filate qajeellootu isaaf jira. Hiriyaan nama diin hin qabne filate jallinaatu isaaf jira. Kanaaf hiriyaa diin qabu filadhaa jechuu nu gorse. Dabalataanis riwaayaa hadiisa Abuu Daawud keessatti hiriyaan dhugaa yeroo dogoggora hiriyaa isaa irratti arge dogoggora isaa namoota biraatti himuu irraa if qusatee akka hiriyaan isaa dogoggora isaa sirreeffatu isa gargaaruu fi yaada ijaarsaa isaaf gumaachuu akka qabu bal'inaan kaa'e. Kun seera ittiin bulmaata hariiroo hiriyyummaa diin islaamaa itti hoogganamnu. Shari'aa islaamaa keessatti barbaachisummaan hiriyyummaa uumuun ajajameef bu'uura barnoota diin islaamaa gadhaabuu fi akka rabbii tokkicha abbannu keessatti waliif tumsinuufi. Qabxii yaada kanaaf nu gargaaru tokko yoo fudhanne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo Muusaa kalaamullah akka dhaamsa diin islaamaa fir'aunaan gahu isa ergu obboleessa isaa Haaruun akka gargaarsifatu isa wajjin erge. Haalli kun obbolummaa fi hiriyyummaa diin islaamaa keessattis akka nuti itti hojjennu rabbiin nu ajaje. Qabxiin afraffaan milkii biyya lachuutiif hiriyaa filachuun khasaaraa nu mudatu irraa najaa bahuuf nu gargaara. Hiriyaan gaariin kan rabbiif jecha walitti dhufne kan hamtuu irraa nu dhorkee toltutti nu yaamu qofa tahuu qaba. Hiriyaa khayrii hojjechuu irratti nu kakaasu tahuu qaba. Hiriyaan kee sababaa jannata itti seentu tahuu danda'a. Yoo hiriyaa toltuu yookaan khayriitti si yaamee hamtuu irraa si tiise qofa. Hiriyaan jallaan hiriyaa hojii khayrii irraa nu geessuun hamtuu hojjechuun akka nuuf salphatu nu godhu yookaan nu kakaasu waan ta'eef daandiin hiriyaa jallaa ibidda jahannamitti waan nu geessuuf warra biyya lachuutti honga'u irraa akka hin taane hiriyaa diin qabu filachuun qabxii murteessituudha.
kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii biqiltoota sunnaa sagantaa guyyaa har'aaf qopheeffanne kutaa tokkoffaa asirratti goolabuu keenyaan duratti fedhii rabbiitiin torban sagantaa wal fakkaatu kutaa lammaffaatiin hanga wal garruu nagaa fi rahmanni rabbii isin irratti haa jiraatu jechuun nagaan turaa isiniin jenna. wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi وبركاته الكاسو ربي نوها قدو والردين قدسو أمنتين باردي إيقاتيرون تنيا وعمليس نونمني سلاس ربين كنيا قبراتيرانا hanga umri tenya difne birayana kanani adunya olmaya khaysani nuti wanta ganne sababa khaysani nuti khandalanne ya umma ya abba kharanu garsisa din islam jiruda amanu daljisa isinu kununsa dinin nasihada mangudun nugursa yonutu gongorris obsanuf sirrisa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa egaa obboleettii teennaa inaayaa hedduu galatoonfannaa qophii biqiltoota sunnaa guyyaa har'aa keessatti mata duree daa'imman musliimaa akkamitti akka hiriyaa dhugaa akka filatan tumsa goonaaf mata duree jedhuudhaan egaa qophii bareedduu dhaamsa bareedduu of keessaa qabduudha obboleettiin teennaa inaayaan kanuuf dabarsite egaa warra fayyadamu rabbiin haa taasisu inshallah bi'idhnillah kutaa lammaffaa isaa torbaan kan dhiyaatu ta'a egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya nashiidaa tokko isin affeerree gara qophii keenyaa isa xumuratti isin ceesifnaa nu faana bu'aa. alhamdulillah ya rabbi nuti jagaare as-salatu was-salam ala khairil bashari وعلي وأصحابي والتابعين الأخيار كراها كيف كهرتي من النجاري سنة نبي كثير رديمه نقرقاري قلبي كنيان طهاري أكا قدم ديني إسلام ماني مبانا وغرسي سيديني Tokke jaakan kee kamna rakkoo waan itti manno maalillee sitti manne takkaate biraan lamno amma sontinuu keessa guddifne si kadhannu taqwaadhaa fi himanii tabaata akka argannu akka khayri hojjenne bor fuula kee dhaabbannu akka akhiraatti gammannu yaa Allah yaa Rahmaani islaamummaani fabaanaan nu agarsiis nasridiini. Ngufuuf gufaata diiniyaati nu jalaa kaase qalbii keenya deebota imaanin nu obaase nafsiyyaaf ibliisatu nutti ta'e waswaase karaa feete nu ofte nu taasifte gowwaase nu qabee nurraa duhuchi bowwaase nuti hin qaamnu quwaase kan ittiin ofeenuuni islaamummaani fabaanaan nu agarsiis nasridiini. يا هلا اسمالين كم نواني تلكنو آجان كينيا بايدا كان سركا باباتنو دوادو كوبا كينيا سركا ملين أرغنو قلبي كينيا نوبانيا كاديني فهمنو يوتينو جلادي دي ميسا كينيا داينو غاراتي دي بينو كمنو نوداي فامسكيني إسلام ماني فبانانو أغرسيس نصر ديني kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa egaa nashiida kanaadhaan akka bohaartan abdii guddaa qabna kanatti aansuudhaan gara seenaa gootichaa Oromoo Koloneel Aliyyii Cirritti isin ceesifna nu faana bu'a. Yoomuu sodaan wayyaane lammiin toojeena durattu aduwwiidhaan jilbeeffattu gootawwan haala isa dhuman har'a seenaa na yaadattu. Eeboon taankeeratti duulan weleeleqeen firraa falman dhaloonni har'a ol ka'e kaayoo isaanii gayoo galmoon. Aanoletti firraa falman harmaaf harkaa karraa jiran warri akkas godhee dhume arramee isaa jiran. Duuti nama iyyurraa naftu siree irratti jalaan bahan osoonii waan bahan taate mililiqaan jalaa bahan.
abbootiin teenya haqaafi falmatanii lubbuu dhaban gootummaa nuu dhaalchisanii har'a seenaa guddoo qaban. Seenaa gooticha Oromoo Koloneel Haji Aliyyii Cirrii. Koloneel Aliyyii Cirriin godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa ganda Cirritti abbaa isaanii obbo Cirri Jaarraa fi haadha isaanii addee Badhaasoo Minaarraa bara 1912tti dhalatan. Koloneel Aliyyii Cirriin qabsaa'ota fincila Baalee keessatti hirmaatan keessaa isa tokko. Gabrummaa ummataarra ga'aa ture aaruun ijoollummaa isatti umrii isaa 10tti qabsaa'uuf bosona seenee qabsoorra osoo jiruu jeneraal Waaqoo Guutuun qabsoo jalqabuu yeroo baru waliin qabsaa'uu jalqaban. Koloneel Aliyyiin sana duras ummata biratti qabsoon beekamaa waan tureef jeneraal Waaqoo hedduu gammachiise. Sirna Atsee Haile Sillaasee keessa bara 1957 waxabajjii keessaa Oboorsoo aanaa madda walabutti nafxanyaa muddees waraaneera. Qabsoo Oromoo Baalee finiinsunis nama maqaa adda durummaa qabuudha. Koloneel Aliyyii Cirriin hiriyyoota fi qabsaa'ota akka isaa Haajii Goobanaa Yuuboo, Saamoo Kormee, jeneraal Waaqoo Guutuu, koloneel Adam Jiloo, koloneel Dubroo Waaqoo, koloneel Huseen Bunee, koloneel Kadir Waaqoo Shaqeefaa waliin diinaan lolaa turan. Aanaa Dalloo Mannaa fi madda walabuu ka waldaangeessu malkaa Amaanaa irratti guyyoota 7 nafxanyaan saamichaa fi weeraraaf bobba'e akka hin dabarre dhorkeera. Camarrii, Horrii Korree, Tulluun Araaraa, Tulluun Habbisuu, laftee dhaloota warra isaa nafxanyaa muddaa ofii injifannoo keessa burraaqaa turan. Aliyyii Cirriin Jaarraa Habbisuu Jiloo, Galma Odaa Guljuu, Bariisoo Huqqaa jechuun abbootii isaa laakka'a. Lakkoofsichis gosa isaa Karrayyuun isa geessa. Koloneel Aliyyii Gubbaa, Dalloo, Angeetuu, Bidiree, Oborsoofatti goota diinaa irriiba halkanii dhorkee guyyaa abjochiise ture. Magaalaa Oborsotti waraanni Aliyyii Cirrii waraana nafxanyaa barbadeessera. Aliyyiin nama cunqursa danda'ee baatu hin turre. Koloneel Aliyyiin nama magaala jajjabaa dhaabbata qajeelaa qabu turan. Koloneel Aliyyiin haadha warraa 4 irraa ijoollee 25 horataniiru. Koloneel Aliyyiin goota qawwee dhombiriin xiyyaara samii buusus ture. Ayyaanni Iida Alfaxir bara 1437tti bara 2008 sababeeffachuun TV'n OBS Aliyyii Cirrii waliin turmaata taasiseeti ture. Koloneel Aliyyiin ilmaan teenyayyuu osoo qabsoorra jirru bosonuma keessa turre. Yeroon nuti loon horsiifannee dikee jalaa harre hin jiru. Humnaa fi yeroo keenya bosona seennee qawwee diinaa irratti dhukaasaa turre jedha seenaa isaa yoo himatu. Koloneel ijoollummaa isaatirraa eegalee lolaaf adamoo baay'ee jaalata ture. Adamoo kanas kan gaggeessaa turan obboloota isaa Abdurrahmaan Cirrii, Awwaluu Cirrii, Usmaan Cirrii, Isaaq Cirrii, Harbisee Cirrii waliin ture. Abbaan isaanii loltuu cimaa loltoota sirna nafxanyaa waliin yeroo dheeraa wal waraanaa turuun haaloo ilmaan Oromoo lubbuun isaanii darbe gumaa deebisaa turan. Mootummaa Haile Sillaasee hidhannoon Oromoo irraa qolachaa turan. Qabsoo isaaniitiin mootummaa Haile Sillaasee ummata Oromoo irratti cunqursaa gaggeessaa ture keessaa garee waraana Shaambal Baqqalaan hoogganamu waliin bakka Sannatee jedhamutti wal waraanuun Shaambal Baqqalaa ajjeesuun loltoota isaa hedduus barbadeessuun injifannoo argataniiru. Mootummaan Atsee Haile Sillaasee loltoonni isaa dhumachuu dhaga'ee
hooma waraanaa baay'ee erguun akka obboo cirrii jaarran qabamu godhe. Mana hidhaa gobbattis darban. Waggaa 5 mana hidhaa gobbaa keessas turan. Dhuma waggaa 5 booda qaamni mootummaa Atsee Haile Sillaasee cirrii jaarraa lubbuu baay'ee balleessitee jirtan umrii guutuu hidhamuurraa gumaa nama ajjeestee kaffalii ba'i jedhame. Innis dheebuu qabsoo ilmaan Oromoof qabu waan itti urgoofteef mana hidhaa keessa taa'uurraa guma kaffalee ba'uu wayyaan kaffalee ba'e. Madda walabutti deebi'ee galuunis maatii isaaf ijoolleen isaa maal irraa akka jiran erga hubate booda Aliyyii Cirrii, Awwaluu Cirrii, Abdurrahman Cirrii, Osmaan Cirrii, Ishaaq Cirrii fi Harbisee Cirriin waraana akka baran taasise. Baaletti yeroo Aliyyii Cirrii faanti ijoollee turan qabsoo kan jalqabe Muhammad Gadaa Qaalluti. Qawwee Xaaliyaan irraa bara 1938 argateen lolichas kan jalqabe sirna Atsee Haile Sillaasee sanarraa gabrummaan filatamuu baatus Xaaliyaanii wayyayyuu Oromoof jedhu Haaji Adam Tinnaa seenaa Koloneel Aliyyii fi hacuuccaa bara sanaa yoo himan Aliyyii Cirrii faanti lola Muhammad Gadaa Qaalluu irraa baratan. Sirni nafxanyaa Muhammad Gadaa Qaalluu irratti karaa sadiin duula irratti banee. Isaanis karaa Gadab, Raammii Walda Mikaa'el, Muloo Daadhii, Saannataa, Hangeetuu, Manniisaan lola guddattu ta'e. Waraana kana irratti gootonni Oromoo sadaan Huseenonni loltoota nafxanyaa 56 ajjeesuun wareegamaniiru. Waraanni Muhammad Gadaa Qaalluu lafee hiikkachuu jalqabe. Innis raayyituu galdii seenan. Booddees qabamee mootummaa Atsee Haile Sillaaseef dabarfamee laatame. Mana hidhaa gobbattis summii nyaachifame ajjeefame. Boodas Aliyyii Abdullaahi faa waliin Aliyyii Cirriifan falmaa turan. Diinni maqaa isaanii dhageenyan ofirratti fincaa'aa ture. Waaqoo guutuu namoota 40 fudhatee Somaaliyaa dhaquun qawwee 40 argatee deebi'e. Aliyyii Cirriinis yoona waaqofatti dabalame. Waaqonis Aliyyiin bosona seenee diinan loluun cimaa akka ture waan beekuuf yoo isa argatu guddaa gammadee maddattis wal ga'anii walii kakatan. Bara 1956 madda walabuurraa nafxanyaa ari'uun to'annoo ofii jala oolchan. Maddatti yoo wal ga'anis hogganaa filatan. Waaqoon jeneraalummaan hogganaa olaanaa, Aliyyiin koloneelummaan itti aanummaan akka tajaajilu filatame. Koloneel Dubro Waaqoo, Koloneel Adam Jilo Waaqos hoggantummaa argataniiru. Waggoota 7 mootummaa Atsee Haile Sillaasee waliin eega lolaa turaniin booda jidduutti waggoota 4 dargiin gara aangoo yoo dhufu boqatanii lolli akka haaraa cimee itti fufee. Jaagama keelloo mootummaa Atsee Haile Sillaasee muudame gara Baalee yoo deemu ummata sossobee ofitti qabachuu yaalaa ture. Gootonni Baalee harka akka kennatan kan nu taasise jaagama keelloo ture jedha Aliyyii Cirriin seenaa isaa yoo himatu. Loltoota Baalee lafattuu isaan gargaara. Sanaaf yeroo hedduu injifannoo goonfatu. Sulula Gannaalee, Sulula Weelmal, bosona Harannaa Bolloq keessatti injifannoowwan jajjaboo galmeessisaa turaniiru. Baalee, Waaqoo Lugoo, Soomoo Kormaa, Ibraahim Qaalluu, Suufii, Kadir, Usmaan, Awwaluu Cirrii fi gootota jajjaboo horatteerti. Aliyyii Cirriin Somaaliyaatti baqatee bara mootummaa Addawaawii biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe. Umrii ofis gootuu isaa qabsootti fixee maanguddummaan sireetti deebi'an. Aliyyii Cirriin qabsoo keessatti fuudhee maatii bosonuma keessa deemaa horate. Aantummaa uummata kanas yoo Koloneel Adam Jiloo ajaja waraanaa fi hayyuu Oromoo Somaaliyaatti maqaa Oromoon waggaa 11 hidhamanii turan biyyatti yoo deebi'an nama ijoolleef niitii irraa du'e osoo hin taane nama biyyarraa du'e natti himaa. Silaa waggaa 10 takkaan hidhamee ala ture deebi'e jedhan jedhama. Biyyaaf du'uun Baaleetti akkanaan barsiifamaa ture. Waajirri dhimmoota kominikeeshinii aanaa madda walabuu bara 2008
waa'ee koloneel Aliyyii ragaa yoo ba'u koloneel Aliyyii Cirrii jeneraala waraanaa diina isaaniitiin maaliif isaaniin akka lolan yoo itti himan nooti kan isiniin lolluuf isin diina keenya waan taataniifi yoo isin injifannes yoo duune seenaa argannaa isin injifannaanis lafa keenya lafa ummata Oromoo isa bareedaa kana isa ummanni duraan lafa isatti boone loon isaa irratti bobbaafachaa ture seera isaa irratti tumataa aadaaf afaan isaa itti guddifataa ture kana argannaa jedhee deebiseef. koloneel Aliyyii Cirrii jeneraal Waldasillaasee Barakat jeneraal Kabbadaa Yaaqoob Fiitawuraarii Alamaayyoo Taayyefaan ummata Oromoo irratti hacuuccaa geggeessaa turan nufuun yoo nu dhiisuu baattan qabsoon keenya ittuma fufaa jechuun kutannoo nama dubbata ture. keessattuu Fiitawuraarii Alamaayyoo Taayyee dalloo bulchaa turuun ilma Oromoo irratti hacuuccaa daangaa hin qabne geggeessee ture. kana malees Fiitawuraarii Galchuu Toogee ammoo gosa Oromoo ta'ee madda walabuu bulchaa ture. Fiitawuraariin kun mootummaa Atsee Haayile Sillaasee biratti fudhatama argachuuf jecha ummata Oromoo lammii isaa fixaa ture. gama biraatiin lammiin Oromoo dhalootan angeetuu ajaja kudhanii kan ture Bulloo Gammadaan immoo gidduu deemtu yookaan haala mijeessaa nafxanyaa ta'uun tajaajilaa ture. kana jechuun waraanni koloneel Aliyyiin hoogganamu iddoo inni qubatuu fi bulu waan beekuuf odeeffannoo nafxanyaa mootummaa Atsee Haayile Sillaaseef dhiyeessaa ture. kunis dubbiin Oromummaan amma galuufitti ture. haaluma kanaan otuma nafxanyaa waliin ummata Oromoo waraanaa jiru loltoota Oromoo madda walabuun booji'amuun waraana Shaalaqaa Awwaluu Cirriin hoogganamu jala galee. yeroo kanatti ajajaan kudhanii Bulloo Gammadaan kaayyoo ummata Oromoof kallattii deemsa isaanii erga hubateen booda garee waraana ummata Oromoo waliin ta'uun Oromummaa isaa amanee ummata Oromoo waliin gara waraana nafxanyatti seenuun godina Gujii bakka Gurraa jedhamu tarka nafxanyatti du'e. yeroo sanatti waraanni kun humnaan ol waan cimeef ummanni Oromoos ta'ee nafxanyaan osoo wal baqatanii galaana bishaan gannaaleen lubbuu isaanii dhabaniiru. haaluma kanaan garee waraana koloneel Aliyyii Cirrii magaalli Oborsoof Biddiree akka nafxanyaa yeroo saniif hin taane guban. akkasumas riqicha laga gannaalee gubuuf ka'anii yoo hafee nu fayyaduu danda'a jedhanii gubuu dhiisan. yeroo kanatti bakka maddatti waraanni akka hin geggeeffamne dhaamsi isaanii bineensi yookaan allaattiin illee bakka kanatti akka hin ajjeefamneef beeladoota mana keessaa ammoo gaala akka hin qalle dhaamsa walii dabarsanii waraana isaanii itti fufan. koloneel Aliyyiin mootummaa Atsee Haayile Sillaasee gaafii ciccimoo gaafatee ture. Finfinnee deemuudhaan ergaa ummata keenya injifattee akka durii gad nu hin qabin jiruu keenya ol qabi dalloomannaati erga biyya Somaaliyaatti nu waamtee kunoo dhufnee gaafii keenya dura akka deebinee si hin gaafanne waan dura balleessite lammata akka nutti hin deebisne jedheen. haaluma wal fakkaatuun bara mootummaa Dargii mootummaa Haayile Sillaasee caala cunqursa guddaan ummata Oromoo irra gahaa ture. bara mootummaa Dargii kana keessatti waraanni meeshaalee waraana ammayyaa waan qabuuf ilmaan Oromoo hedduu irratti ajjeechaa raawwachaa tureera. koloneel Aliyyii Cirriin sirnicha kana cal jedhee hin ilaalle ture. akkuma mootummaa Atsee Haayile Sillaasee irratti qabsaa'een mootummaa Dargii jalas dhaabbachuun hacuuccaa cunqursaa ummata Oromoo irratti gahaa ture. ofirraa qolachuuf hooma waraanaa isaa qabatee Dargiin lolaa turuun isaa ni beekama. koloneel Aliyyiin ummanni Oromoo tokkummaa kan qabaatu fi ilaalcha biyyoolessummaa qabu ture. koloneel Aliyyiin mirgi ummatichaa qawwee qofaan mirkanaa'uu danda'a amantii jedhu qabaachuun waraana Dargii jala dhaabbachuun erga waraanaa ture. mootummaan Dargii waraanni isaa humnaan ol cimachaa adeemuun koloneel gara mootummaa Somaaliitti baqachuu waggaa 11 achi ture. koloneel Aliyyiin fedhiin isaanii inni guddaan ummata Oromoo gabrummaa keessa baasu ture. ergaa sirnoota mootummaa Atsee Haayile Sillaaseef Dargii keessa umrii isaanii guutuu qabsaa'anii booda ummata barnootaaf kakaasuun namni hundi akka baratu gochuun hojii bu'aa qabeessa hojjetaa ture. koloneel Aliyyii Cirriin
dhalatanii umrii isaanii 96tti sadaasa lama 2010 guyyaa hardhaa ganama keessaa sa'aatii 12tti hospitaala Madda Walabutti lubbuun isaanii dabartee jirti. Sirni awwaalcha goota kanaa kibxata dhufuu sadaasa 5 bara 2010 aanaa Madda Walabuu iddoo qabrii gootota hariyyoota qabsoo isaanii qabrii jeneraal Waaqoo Guutuu fi koloneel Adam Jiloo biratti sirni awwaalcha isaanii akka raawwannaa argatu beekamee jira. Rabbiin subhaana wa ta'aalaa qubtuma isaanii jannata olaantuu haa taasisu. Firaafi xaamaraaf obsaaf jajjabina hawwinaa. Seenaan kun kitaaba Shallamee Jimmaa seenaa gootota Oromoo jedhurraa kan argamedha. Walii galaan ol kaanii ta'uu keenya barsiisan. Bobanaadaa jeeyoomiyyu nuuma jira waan dhabamu yaa qeerrotoo jalaa dida kophaa hafee haa qabamu yaa qeerrotoo jalaa dida kophaa hafee haa qabamu. Duris walumaan dhawanii waliin nu cabsaa turanii waliin cabsiina malee gahee nu cabsu dinnini. Wilmaan jaarrabbaa gadaa qabsoo lakkiif nu ifanne haqaa falmannaani moona yoomuun sodaan nu wayyaan. Agafal manani mona yomun sodan wayane walin dawam malen jabtu jandu la fenarba wal jabsun wanolle dakhan dakhar yodarban tanab walin nudawani mujabsu khajelani ya gairoto jaladida arrantahu khalaysin madan tago banadato mufayine godanisni. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa eegaa seenaa koloneel Ariyyee Cirrii guyyaa hardhaa kan qindeessinee qabannee isiniif dhiyaanne egaa qabsaa'onni kaleessaa gara ganda Akiraa darbanii jiran kan qabsoo kaleessa argitee diina wajjiidhaan kokkee wal qabanii qabsaa'aa turan kan akka jeneraal Waaqoo Guutuu, jeneraal Taaddasa Birruu, kan akka Adam Jiloo, goonni akka Jaarraa Abbaa Gadaafa, kan akka koloneel Taaffasee Boorantoofa. Gootonni kun hundi gara ganda Akiraa deemanii jiran. Egaa gootonni kun hunduu mirga uummata keenyaadhaaf qabsaa'aa turan. Gootonni hedduun kan akka Leenjisoo Diigafaa hedduun isaanii maqaa isaanii waamnee yeroo ammaa kanatti xumuruu kan hin dandeenye. Hundi isaanii hawaasa isaaniidhaaf jedhanii biyya isaaniif jedhanii wareegama qaqqaalii kafalaa turan hunduu ganda Akiraa deemanii jiran. Egaa dhaloonni kun immoo qabsoo isaan kaleessa jalqaban san fiixan baasuu qaba jechuun akkuma jeneraal Waaqoo Guutuu jedhan gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu immoo ilmaan itti guddifna jedhan. Nuti immoo ilmaan keenyatti guddisoo osoo hin ta'in ilmaan keenya dhaalchisuudha qabna. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hardhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu hamma qophii keenyaa ittaanuudhaan deebinee wal arginutti qophiiwwan guyyaa hardhaa qindeessaa kan isinii wajjin ture anu obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Egaa hamma sagantaa ittaanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ya gairoto wal gabada nafjirada nagayat ya gairoto wal gabada nafjirada nagayat bahadiya wal gabada nafjirada nagayat kaaba kibba wal gabada nafjirada nagayat bahadiya wal gabada nafjirada nagayat khaysala wal gabada nafjirada nagayat handura ormiyada wal garabin finerati. Rediyon Daandii Haqaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheereysi meel nuuf dagaayisi Allah yaa Rabbii kiyyaa. Tamsaasni dambalii Daandii Haqaarraa haqa keenya falmee addunyaa agarsiisuu jira. Odiyoo fiidiyoo feesbuukiin gaddisuu jira. YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Mara, Busa, Lagay, Fada, Kilensa Rajira, Sabako, Isa, Nurajira. Radio Daandii Haqaa, Wabi Sabaf Biya, Umrinu Deresi, Menuf Dagaisi, Allah ya Rabbi Khiyya. Halkanii fi guyyaa hirriba dhaabanii kaayoo galmaan gayuuf qabsoo finiinsanii abdii sabaaf biyyaa
kallacha tahanii bilisummaan galaa abshir galanni keeysanii booboo galanni keeysanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoon daandii haqaa quuqaa fi imala sirrii xurree haqaa qabatee odeeffannoo hawaasa isaa bal'aa biraan gahuudhaaf marxifatee kan hojjechaa jiruu fi fuulduraas odeeffannoolee barbaachisoo ta'an gama keessan tamsaasuudhaaf qophii ta'uu hoggaa isiniif ibsu gammachuu guddaadhaan seenaa dhokotte baasuu aadaa fi hooda calaqqisuu gorsa amantiidhaa fi sagantaa barsiisaa bashannansiisan hedduu qabatee isin biraan gahuudhaaf ni hojjeta. Deeggartootaa fi hawaasni keenya bal'aan kan biyya keessaatii fi alaa reediyoo kana cinaa dhaabbachuudhaan xurree haqaarra haa tarkaanfannu. Raadiyoon daandii haqaa hayyootaa fi ogeessota dandeettii cimtuu qabaniin kan qindaa'e waan ta'eef raadiyoo keenya adda isa godha. Walii wajjin taanee raadiyoo daandii haqaa cinaa haa dhaabbannu. Raadiyoon daandii haqaa sagalee uummata bal'aadhaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.